Ashamaa uummata jaalalaa kan guutuu addunyaa irra jirtan hundumti keessan nageenya rabbii guddaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa kasii hordofaa jirtan kun Gadaa Tube lorroon maatii tataan bagara deebiidhaan gara chaanal keenyaa dhuftan lorroon haaraa dhuftu jiraatan subscribe gochuudhaan maatii keenyaa dabalama akkuma beekamu Gadaa Tube irratti duras viidiyoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'an kanneen isin bohaarsaa isin barsiisan garagaraa isin biraan gaturrirra haddas viidiyoo waan dhiyeenya ijoo sooshaal miidiyaa ta'an kanneen isin bohaarsaa isin barsiisan garagaraa jennee yaadne isin qabannee dhufneerra akkuma baratame isin viidiyoon kun namoota dubiraa akka ga'uuf ammumaa laayik gochuudha eegalachaa viidiyoo kanaaf yoo xiqqaate laayikii 100 galchuu qabaannaa kallattiidhumaan gara viidiyootti haa ceenu. Nana wisa jedhu react ajaa'iba tokko hojjetamee jira dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa jira namoonni hedduun koomentii adda addaa irra kennanii jiru mee viidicha ajaa'iba kana daawwannee walitti haa deebinu. Hayyi react kana fakkaata yeroo durii jechuudha aadaa keenya keessatti akkasitti dhiirri tokkoo fi shamarri tokko bakka ayyaanni jiru irratti wal baanii jaalallee yookiin haadha isaanii guyyaa kana filatu jechuudha. Waaw. Waa hedduu namatti tolu aadaa akkasumas babadhatee itti fufee namatti tola jedhee yaada kana wal qabsiisee illee waa isin dhagamii koomentii yalan nu barreessaa jecha akkuma mata duree gubbatti arguuf yaaddan ammoo dhiyeenya kana Raayyaa Abbaa Mancaa jecha Haacaaluu Hundeessaa yeroo tokko dubbate irra deebi'ee dubbate jecha Haacaaluu Hundeessaa namoota hedduun biratti akka yaadatamu kan taasise Haacaaluu yeroo jalqabaatiif jecha isaa yoo dubbatu namoonni hedduun kan dhagahame ammoo dhiyeenya kana ammoo Raayyaa Abbaa Mancaa illee jecha isaa irra deebi'ee dubbate walaloo ajaa'iba tokko jechuudha. Kanaafuu viidiyoo Raayyaa Abbaa Mancaa ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira namoonni hedduun yaada haaceedhaan yaadachiistee jedhanii jiru kuwa namoo wantoota adda addaattiin jedhaa jira kanaafuu isinillee mee viidicha kana daawwadhaa walitti haa deebinu. Akkamittiin gurbaa akkamittiin caalina dhagahuu diddaa caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa warra dur lammiin kee cufee lafa kaa'e ajjeesuun dibanne gafarsaa gaditti sa'aatti lakkaa'e har'a yeroo argatee reediyoon si waadee qawween si akaa'e hammam lammii keetiin waliigaltee dhabdu mana gumaalixxaa ilma haa jedheen maal jechuudha hiikaa isaa nama baay'ee rakkata warra dur lammiin kee cufee lafa kaa'e maaliif cufee lafa kaa'e namni yoo gafarsaa ajjeese hin geerara ani yaa ilma abaluu jedheeti geerara akkasiimi namni nama ajjeese garuu hin geeraru akka waan sa'a qaleeti biluu isaa ba'ate haaloo isaa baafate diina isaa ajjeese taanaan hin geeraru keenya goota yoo ajjeese qofa geerara malee warra sanatu gaa hin tuffachiise nama akkam jedhe seeti warra dur lammiin kee cufee lafa kaa'e ajjeesu hin dibatu namni yoo ajjeese hin dibata qaba dibatee geerara ajjeesu hin dibanne tuffateetiin cufee lafa kaa'eetu warra tuffatamaa sanatu har'a yeroo argatee reediyoon si waadee qawween si akaa'e warra tuffatamaa gosti kee abbaan kee akaakuun kee dur tuffatee yoo hayyi ka walaloon Raayyaa Abbaa Mancaa dubbate kun ka walaloo Zalaalam Abarraa yoo ta'u walaloo kana yeroo jalqabaatiif gara hawaasaa kan dhiyeesse artist Haacaaluu Hundeessaa jechuudha. Walaloo kan barreesse Zalaalam Abarraa ta'us hanga hundaa uummata biratti dhageettii kan argate Zalaalam Abarraa ta'us hin taane Haacaaluu Hundeessaatiin jechuudha. Haa ta'u dhiyeenya kana Raayyaa Abbaa Mancaa irra deebi'ee walaloo kana dubbachuu isaa ammoo Haacaaluu kanaan jechoota Haacaaluu yogguu tana dura interview OMN irratti taasise yaadachiisan keessaa adda duree ta'uu danda'ee jira jechuudha. Kanarraa wal qabatee ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'ee jira. Namoonni hedduun kana wal qabatee yaada adda addaa irra kennanii jiru. Isinillee kana wal qabatee waa isin dhagamii koomentii jedhan nu barreessaa jechaa viidiyoo keenya itti aanutti yoo ceenu dhiirri ispoortii hojjetu tokko qaamni saalaa isaa ni guddatamoo ni xiqqaata wanta jedhu dhiyeenya kana dubartiin takka gadhiiftee jira. Innis sooshaal miidiyaa irratti ijoo ta'uu danda'ee jira. Namoonni tokko tokko akkamii waan kaa dubbatee
qeeqa adda addaa irratti roobsuu kuwwan ammoo yaa sirriidhaa waan nu barsiisuu qabdu nu barsiistee galatoomii jechuun jiru obboleetti seenasaa viidiyoo kana mee daawwanne walitti haa deebinu. Baay'een gaafii kana na gaafattaniirtanii ati dhiira ispoortii hojjettu jaalattaa naan jettanii garuu yoo baay'ate illee sirrii miti. Dhiira ispoortii hojjettu hin jaalladha. Dinsi bazaa xuru አይደለም. Maaliif hojjettanii dhiirri ispoortii hojjetu wannoon isaa xiqqishuudha. Yoo ispoortii baay'isee jechuudha. Annaa kanaaf baay'isuu qabu. Qaamni kuuwwan daratii kunniin akkana hin bayaa daratii manaan baasa gin qaamni kuuwwan dammoo wannoon isaa gara keessaa deebi'a jechuudha. Xiqqishuu taati jila. Kanaaf waa hedduu namatti tolu. Qoosaa akkanaa keessa darbii wantoonni dhugaadha. Wantoonni nammoo hawaasaaf ispoortii hojjedha warri dhiiraa kenni baay'isee nama ishee haaseenee ilaalee ture. Komentii waa ishee haa jalatti namoonni tokko hedduun namoota arraba roobsu beektu. Kun ammoo ta'uu hin danda'amaa fi namni waa itti fakkaate tokko waa itti dhagame tokko kallattii sooshaal miidiyaa kanaan bahee yoo dubbatte safuu cabsuudhaan miti barnoota waliif dabarsu ta'uu danda'a. Wanti isin dubbatte kan keessatti dhugaan jiraachuu danda'a. Sobaas ta'uu danda'a. Garuu ammoo kana wal qabatee nama arrabsuudhaaf warroonni arraba qaratan osoo irraa qusatan jechuu barbaada. Kana wal qabatee isinillee waa isin dhagame komentii jalaan nu barreessachaa viidiyoo itti aanutti yoo ceenu. Yeroo adda addaa ispoortii wanni beektu warroonni ispoortiidha ta'an suni yogguu mana bu'aa deemanii akkamitti bu'anii wanti jedhu ammoo yaa akkuma baratame namni tokko akkaataa oolmaa isaa sanitti kan bu'u ta'a jechuudha. Kanaafuu jiibsamee yookiin warroonni jiimii xilee kaasaan tokko mana bu'aa deemanii viidiyoo isaan bu'an tokko ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera namoonni hedduun laayik godhanii jiru. Komentii adda addaa irra kennanii jiru. Mee viidiyocha san daawwannu walitti adeemnu. Viidiyoo hedduu namatti tolu fanii guddaadha. Dhiyeenya kana ammoo wantoota viidiyoowwan viiyoo guddaa argatan keessaa tokko ture hedduu ittiin bohaartan jedhee yaada. Kanaaf isinillee laayik gochuu akka inni raafanichaa viidiyoo kanatti dhiyaantu ceenu dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e viidiyoon biraa koomeedii ajaa'ibaa tokko yookiin fiilmii keessaa miroomii kan ta'e tokko ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'ee jira. Mee viidiyoo kana daawwanne walitti adeemnu. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nuti. Maal natti baattu kun wanti mi'i sirka jiru kun kanatti baattee dhufte kun maal gaddoomiin sun maal ibsa? Kun immoo sirba kootu waa'ee biyya ijaaruu wajjin wal qabata waan ta'eef sanuma agarsiisuu waan fideera. Biyya ittiin ijaaruuf dibaabee natti baattee jirtu kunoo. Yoo akka carraa kiiloo bokkaanatti roobsanii jedheen yaaddoomaa fedheen qabadee dhufe. Hayyame maqaan kee eenyudha? Abbush Miyoot. Maqaan keessuma sirriidha jechuudha. Dursa gara sirba keetti tuun seenini gara sirbaatti akka itti dhuftuuf kan fakkeenya si ta'e eenyudha? Maaliif boosaree maani si boosisu? Rakkootu jira moo kan si gaafannee gara sirbaatti akka itti dhuftuuf kanatti ajaa'ibsiifatu namatti fakkeenya fudhatte namatti ilaalaa guddatte eenyudha? Siin jenne malee waan si boosisu sitti himne bara. Siin galuu abbushidhaa siin jechaan jiraaf siin galuu sitti maan jiraaf? Mee amma nuu galeera itti fufuu dandeessa sirba kee? Ulullee gaddaa namni naa fufu jira. Rakkoon qabu akkasumatti itti fufa rakkoon qabu. Biyya koo agaree koo ofiif dabee micciirameen si hoo shakka hokkoo immiyyee maazariyyee adaadiyyee moomiyyee. Koomedii ajaa'ibaati ittiin bohaartanii akka jirtan abdii guutuun qaba.
Koomediin kun adda muramee yogguu adda addaatti jiru sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira akka ittiin bohaartan ammoo shakkii takka hin qabu kana walqabate waa isin dhagame koomentii jedhan nu barreessaa jecha viidiyoo keenyatti aanutti yoo ceenu akkuma beekamu yogguu adda addaatti deebameetiin erga Haacaaluu Huuree eegameen booda walaloowwan sirboonni adda addaa Haacaaluu Hundeessaatiif kan yeroo yeroodhaan gadhiifaman ta'us dhiyeenya kana garuu walaloon ajaa'iba tokko ajaa'iboo jedhu hedduu kan nama hawwatuu fi kan midhaaginni guddaa qabu tokko obboleettii na takkaan dalagamee jira namoonni hedduu walaloo kana sheer godhee jiru koomentii waa adda addaa rakkannee jiru walaloo ammoo hedduu wanta qalbii namaa hawwatu akkaataa walaloo itti dhiyeessitee fi akkaataa ammoo walaloo isaa itti yeedaleessitellee hedduu waan qalbii namaa hatu kanaafuu viidiyoo kana akkaataa ittiin bohaartan abdii qaba jedhee waa yaadee viidiyoo kana qabadhee isin dhufee jira mee viidicha kana hamma dhumaatti yaa daawwannu. Biftuu koo xiyya soddomaa urjii koo qara shanii koodee koo laga gamaa isan bulee iyyuuf ani ol fagaattus qilleensarraa da'attus bosona keessa muka raaftee akka qilleensaa lafa jirtuu na dhageessa hafuura keetu ana keessa obboroo barii kaasee hanga dhiya galgalaa yaada kee keessa oolee yaada kee keessan bulaa ani qurxummii lagaa yaanni keenaaf bishaanii keessi koo siif jiraata si dhabullee ijaanii hacee koo jaalala keetu miti siicoo isa bullaan dhangala'u yeroo eegee fooliin fidu hin alaa'u hin raamma'u hin moofa'u hin daanda'u daanoon nyaatee hin bososu naaf warqeedha sameen gosu garummoo gadoo kee barbaacha nuffee ergan hiikkadhee zinaara faarsuun kee qooqa koo cufee ergan fannisee kiraara ekiraan kee didee dhufee hoggayyuu natti marmaara noori jedheen keessummeessa suma se'een itti of dheessa al takkammoo balbala koo saaqee ba'ee sagal ala simildhadhee naaf dhufittaa laata jedhee dhiqadhee qaayya uladhee dhangaa naqee mijuu guutee siree afee marga kutee buna akaayee mana haree teessuma keessiif haxaa'ee bunni danfee manni aaree nan si eegaa atin dhuftu hafuura kee nattin himtu nan si eegaa ati homaa natti kaasta dhibee qomaa taa'ee yaadee murtoodhuma kana booda maan gowwoma maan rakkadhe maan cinqiinsa du'aa ka'een wajjin ciisa jedheen diigee imaanaa koo haree gateen ixaana koo ofirraa hiikee lafa kaa'ee waan harki kee natti hidhee qubeellaan onnee jabaatee baasuuf jennaan ana didee maal godhugaa narraan citu firoomni kee mallattoon keenya dhiigaani onnee koo keessa dhokatta gaaddisa keessa yoo diiganii boojitee namooti taate dursaa laphee koo situ keessatti argama yoo falaxan lafee koo dhiiga koo dimbiibanii. Waaw viidiyoo baay'ee namatti toludha akkaataa isheetti walalleessee fi jechuun ishee walaloo ishee keessa fayyadamtee hundi isaatti kan qalbii namaa hedduu hawwatu ta'uu danda'eera. Viidiyoon kun ammoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Namoota hedduudhaan jaalatamummaa guddaa argatee jira. Akkaataa isinillee ittiin bohaartan abdii guutuu qaba. Kana wal qabatee yaada qabdan koomentii yalan nu barreessaa jechaa hayyikaa kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya obsaa hamma dhumaatti waan nufaa turtaniif hedduu galatoomaa jechaa viidiyoon kun ammoo namoota hedduu bira akka gahuuf laayik gochuu akka hin irraanfanne jechaa warroonni sheer gochuudhaan nu gargaaruu dandeessanis sheer godhaa warroonni maatii keessan ammoo subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalamaa jechaa hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti iddoo nagaa nuuf tura.